Gaaffii koo ittaanuun immoo mee ka'umsi yookiin sababni dogoggora sirna barreeffamaa maali? Fakkeenyaaf namoonni baay'een sababa hanqina barnootaa daree kutaa gadiitti sirnaan barachuu dhabuu, akkasumallee barsiisonni afaan Oromoo seeraan leenji'anii akka duriitti barsiisaa jiraachuu dhiisuu, akkasuma yeroo ammaa kana immoo teekinooloojiin kun babal'ataa waan jiruuf yeroo baay'ee dogoggora sababa kompiitarri dogoggoreedhaaf yeroo jedhamu ni jira. Akkasuma moosaajiin afaan Oromoo dhibuu, afaanichaaf xiyyeeffannoo kennuu dhabuu sababoota hedduutu ka'a. Egaa mee akka hayyuu barreessaa yookiin gaazexeessitoota akkasuma dhimma afaan Oromoo irratti muuxannoo qabdaniin ka'umsi maalii jettu mee duraa duubaan nu ibsuu yaalaa. Jalqaba ammas shuumisiifan kennaa. Yaadni ittaanu dogoggorri sirna barreeffamaa eessatti uumama kan jedhu akka yaadaatti ka'uu danda'a. Akkuma amma barsiisanii kaasuuf yaalee dogoggorri qubee yookiin dogoggorri sirna barreeffamaa bakka dheeratutti gabaabsuu, bakka gabaabbachuu qabutti dheeressuu, bakka jabaatutti sagalee laafaa gochuu, bakka sagalee laafaa ta'utti immoo sagalee dheeraa godhanii barreessuun akka inni hiika biroo hiika galumsaa sana keessaa ba'ee hiika kan biroo akka inni kennu barsiisaanis amma ibsee jira. Kanuma wal qabatee amma dogoggorri sirna barreeffamaa keessatti uumamu kuni jalqaba irratti amma akkamitti uumama kan jedhu gaaffii kana deebisuun irra jiraata jechuudha. Akkamitti uumama jechuun baay'ee sirna tuqaalee yookaan dogoggora qubee kana wallaaluuf dogoggoruun gargaridha. Dogoggoruu jechuun dhalli namaa nama waan ta'eef namni kamiyyuu probably in dogoggora waan kamiyyuu keessatti jechuudha. Isaa keessatti waan keessatti dogoggoruu danda'a. Gaafa barreessitu dogoggora waa tasa sirkaa ba'ee taayiping ireeriidhaan dogoggoruu fi barreeffama kee keessatti xiyyeeffannoo itti kennuu dhiisuu fi waanuma barreessitu sana sirnaan qubeessuu wallaaluun garaagaradha. Akkaataa barreeffamoota afaan Oromoo ati jalqaba irratti kaaste barjaalee garaagaraa keessatti even kitaabota irratti wantoota garaagaraa irratti sooshaal miidiyaa irratti wantoota arginu kana dogoggorri uumamu kun baay'een isaa dogoggora nuti taayiping ireeriidha jennu iyyuu miti jechuudha. Maaliif amma kaayyooti waan sana barreessituuf akkati dogoggora kana hin keessummeessineef xiyyeeffannoo kee barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf barjaalee irratti wanti barreeffamu taayiping ireeriidha inni bira darbuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif hin barreessitaa paablikii goota wanta hawaasatti gadi ba'uudha. So yeroo lama sadii irra deebitee waan barreessitu sana ilaaluun yoo tasa taayiping ireeriidhaan dogoggortee jiraatte irra deebitee sirreessuun dirqama nama sanaati jechuudha. Kitaaba yoo ta'es akkasuma amma iddoo tokko lamatti dogoggoruu dandeessa garuu fuuluma tokko irratti iddoo baay'eetti dogoggorri qubeet argitu qubeessuu barbaada jechuudha. Kun immoo maal eessaa dhufa gaaffii jedhuu fi hundee irraa dhufa jechuudha. Mana barumsaarraa akkaataa itti baranne irraati kan inni dhufu. Akkaataa itti baranne jechuun afaan sanaaf xiyyeeffannoo kennuu dhabuu keenya ta'uu danda'a. Barsiisaa gulantaa jalqabaa irratti nu barsiise kana ta'uu danda'a. Inni kun amma qorannoo kan biraa barbaaduu danda'a jechuudha. Eeyutti assaayin goona kan jedhuuf qorannoo kan biraa barbaaduu danda'a garuu ka'umsi isaa immoo bu'uuruma irraati jechuudha. Mana barumsaa dhannee gaafa barannu irraati jalqabee waan sanaaf xiyyeeffannoo nuyi kennuu fi akkaataa itti barannuu fi waan baranne sana immoo akkaataa itti hubannee hojiirra oolchuutu rakkoo qabaata jechuudha. Amma fakkeenyaaf dogoggorri qubeewwan akkasitti uumamu immoo balaallee yeroo inni itti geessisu saayikoososhaalii keessatti siyaasa keessatti dinagdee keessatti yeroo inni itti rakkoo gurguddaa geessisu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf isaan amma maal kaasee baala jedhee barreessa yoo ta'e baa jettee sagalee sana sagalee dheeraa gochuun aa lama gootee qubee laatti bara itti aansitee achi qubee aadhumarra goota sagalee dheeraadha jechuudha baala kan jedhu. Garuu isa baa biratti lama ta'ee dhufu sana dhumarra yoo goote baala kan jedhu sun balaa kan jedhu ta'a jechuudha. Kompiliitilii hiikaa garaagaraa qabaata jechuudha. Kun immoo akka afaanota biraatu hin taane afaan Oromoo jechoonni isaa baay'eedha. Sagaleen isaa baay'eedha.
bakka afaan Oromoo qubeen isaas jechoonni isaas cirracha jechuuf hin dandeenye jechuudha. So hiikaa garaagaraa qabaata. Hiikaa inni kennu kun immoo yeroo inni itti qaama waan sana dubbisee hubatu biratti hiikoo kan biraa qabaate wal hubannaa illee yeroo inni itti si dhoowwatu jira jechuudha. Amma dinagdee keessatti, siyaasa keessatti, hawaasummaa keessatti dhiibbaa guddaa fida jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo darbe nayyaadadha sooshaal miidiyaa irratti hundumti keenya argaa turre magaalaa Finfinnee keessatti kaameeraawwan eegumsaa yookaan seekuritii kaameeraa kan jennu lakkoofsaan caqasanii ji'oota banaa keessatti kaameeraawwan eegumsaa ammi kun dhaabamaniiru jedheetu barreessa. Dhaabamaniiru ishee jettu keessaa qabatu. Dhaabamaniiru ishee jettu kana qubee dogoggoraatiin ettee kan itti fufuu qabdu kan silaati qubeen lama ta'ee sagaleen sun sagalee dheeraa ta'uu qabu dhaabamaniiru jedhamee barreeffame hiikaa garaagaraa kenne jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti yeroo sana baay'ee ajandaa ta'ee ture. Dhaabamaniiru jechuun inistoolli ta'anii yookaan hojjetamanii hojiitti galaniiru jechuudha. Dhaabamaniiru jechuun immoo buqqifamaniiru yookiin hojii ala ta'aniiru. Argite amma siyaasa keessattis dinagdee keessattis hawaasummaa keessattis hiikaa garaagaraa qabaata. Amma saayikoososhaalii kan jennu jira. Fakkeenyaaf iddoo tokko tokkotti wanta nuyi deddeebinee arginu jira. Amma galma wayii keessatti bakka garaagaraatti namni walgahii garaagaraa qopheessuudhaaf gaafa baanerii kan jennu kana kan piriint ta'ee bakka waltajjii garaagaraatti maxxanfamu irratti baga nagaan dhuftan jechuu barbaada. Yeroo kana maal jedhu baga nagaan dhuftan isa jedhu dhuftan isa jedhu qubee jecha gabaabaadha kuni buusana dheeressanii baga nagaan dhuftan jedhamee yeroo inni itti barreeffamaa ture fa'aa argineerra jechuudha. Amma dhuftan jechuun baga nagaan dhuftan jechuun weelkaam isa kan jennu sanadha jechuudha. Dhuftan jechuun garuu hiikii dhuftanii fi dhuftaniin hiika garaagara ta'e hiika baay'ee garaagara ta'e garaagara ta'uu isaa qofatu hin taane immoo waltajjii sana irratti saayikoososhaalii xiinsammuu namaatiif illee yaada gaarii hin taane akka qabaatu namni waltajjii sana dhiistee waa'ee waan sanaa riyaakti akka gootu yaada kee keessatti namoota wal bira jirtu biratti waa'ee jechatti sana daqiiqaa dheeraa sa'aatii dheeraa walitti haasofta jechuudha. Kun immoo maal fidaa xiyyeeffannooti waltajjii sanaaf kennitu jecha xinnoo sana dogoggora xinnoo sanaatiin ergaa itti dabarsitu ergaa dogoggoraa waan ta'uuf namni xiyyeeffannoon isaa akka hatamu. Kana waan godhuu fi dhiibbaan karaa dogoggora sirna tuqaalee, dogoggora sirna barreeffamaa, dogoggora sirna qubee afaan Oromoo keessatti uumamu waan akka laayyootti ilaalamu miti jechuudha. Tole gaazexeessaadhaan galatoomii jechuun barbaada. Lachuun keessan iyyuu yaada barbaachisaa tuqxaniittu wanni itti dabalu yeroo darbes kaa'aa ture dogoggora sirna barreeffamaa gaafa jennu akkuma amma jennee seerota afaanni sun ittiin barreeffamu cabsuun barreessuudha. Sun immoo maaliin wal qabataa kan jedhu tokkoffaa akkuma amma kaa'aa ture beekaa dogoggoruu yookiin beekaarraa akka feeteedhaan fayyadamuudha. Seera waliigalteedhaan beektota afaanichaa waliigalame dhiisuudha. Inni kan biraan immoo wallaalaniituma dogoggoruudha. Irra baay'ee sooshaal miidiyaa yookiin sabquunnamtii adda addaa kanarraa gaafa argitu namoota beekaa balleessanis namoota wallaalanii balleessanis hin argita. Wanti si kolfisiisu immoo addaan immoo kaan immoo ituma dogoggoraa jiranillee akka waan sirrii ta'anitti yeroo isaan mormii siin kaasan illee barbaachisaadha. Sana tarii furmaata waan jedhu irratti itti dhufna. Garuu amma fakkeenyaa fi dogoggora sirna barreeffamaa jenna maalidha wanti hundi kuni kan jedhuu fi yaadota muraasa kaasuu yaadaani. Fakkeenyaaf amma yeroo tokko qubee fa'aa akka itti fayyadamnu amma feesbuukii fa'a irratti amma obboleessa jedhanii barreessuu fi obboleessa baasana baatti jijjiiruudhaani gurbaa jechuudha gurbaa fa'aa gaafa jedhamu bifa qoosaatiin jechuudha. Tarii booda wanti kun amaleeffatamaa gaafa deemu afaan sana balleessaa deema. Kanaaf dogoggora sadarkaa qubee namoonni waan akkasii godhan otoo dhiisanii afaan sirriidhaan barreessanii. Inni kan biraan gama dogoggora sagaleeti. Sagalee gaafa jennu sadarkaa jechi tokko otoo hin uumamin
gabaabsinee kutuudhaan jechuudha. Jecha irratti illee dhiibbaa uuma kun amma akkam gaafa jennu ka'a ture namni ka'a tokkoo fi A tokko balleessamee akkam jedhama dubbisuuf iyyuu yeroo nama rakkisu illee jiraata. Phonological erroriin yookiin dogoggorri gama sagaleen jiraannaan jechicha miidha. Caasaa irratti illee gama caasaa jechaa gaafa jijjiiranii barreessan illee argita. Dhumarratti damooma yookiin qeenxumaa kan argisiisu yoo ta'e sana kutanii akka malee fayyadamuun hin jiraata. Gumii jechootaa irratti illee fakkeenyaaf garaagarummaatu jira. Jecha haa ta'u malee jedhu irratti kaan walitti maxxansee gumii tokkoon barreessa kaan immoo walirraa lubbutee barreessa jechuudha. Isa kamidha seerri afaanichaa isa kam deeggara jedhu harmoonikaal eererii yookiin immoo gumii jechaa irratti dogoggora uumaman kanallee irraa of eeggachuudha. Inni kan biraan sirna tuqaaleellee akka malee fayyadamuudhaan dogoggorriin uumama yeroo baay'ee gaafa argitu amma namoonni ta'e jedhanii barreessuudhaaf sila gilootaalii yookiin hudhaa qooda fayyadamuu qabanii dhiisanii yeroo isaanii qoodduufaallee fayyadaman argita. Bakkatti waraabbii dachaa ta'utti qeenxee wanta kana fakkaatan baay'ee argita. Qulqulleessa irratti illee bakka barbaachisaa ta'etti yeroo akka feetee fayyadamanidha jechuudha. Dogoggora akkasii kun seerota afaanii balleessuudhaan amaleeffatamaa gaafa deemu rakkoo uumaa jechuudha. Dhiibbaa guddaa illee qaba akkuma kana waan kana dogoggora kana fayyadamuun asumaayoon itti dabalee darbe jechuudha. Hiikaa afaanillee jijjiiruu danda'a. Dubbisaa sanallee rakkisuu danda'a. Qulqullina barruu yookiin kitaabilee sana balleessuu sooshaal miidiyaallee yoo ta'e yaadata dubbisaa jirtu sana qulqullina akka inni hin qabaanne godha. Amala sitti ta'aa deema waan ta'eef jechuudha. Kan akka kanaa kan fayyadamnu yoo ta'e aadaa afaanillee miidha. Waan dhibu gaafa jajjabaachaa deemu afaanillee balleessuu danda'a jechuudha. Odeeffannoo dabarsaa jiru sanallee wal makiinsa jechootaan barbaachisne irraan odeeffannoo sobaa taasisa. Akkuma amma kaa'aa ture immoo safuullee cabsa. Yeroo darbee Facebook irratti waan tokko maxxansee kolfaa ture jechuudha. Akkuma sila kaasuu barbaade cidha wayii ture kan cidhaa sana maxxansuudhaaf hunduu isaan ta'ee jedhamee barreeffamuudhaaf hunduu isaan ta'e jedha. Amma kolfuurrallee darbite miira keellee simiidha jechuudha. Amma hunduu isaan ta'e jechuutti of abaaruudha safuullee waan cabsuudha jechuudha. Gama qormaataan illee yeroo darbe kaasaa turre dhugaa ta'e dhullee barataan echi hambisee yookiin haa hambisee dhugaa yoo jedhen kennamaafi haa tokko dhumarraa hambisee dhugaa yoo jedhelleen kennamaafi jedhame. Kun kennamuun qabuun jedhaani mata dureen jalqabe keessaa hunda'e dhiifama jecha. Dhiibbaan ni fidu kun dhiibbaa guddaa gatii ta'ee fi dogoggora barreeffamaa kana beekanii barattoonni irraa akka barataniif barsiisonni illee waan kana dhorkachuu qabu jechuudha. Kanaaf dogoggora sirna barreeffamaa kana jechuun sirna barreeffamaa cabsuu waan ta'eef hubannoon balleessaa, quunnamtiin balleessaa, barnoota irratti illee rakkoo waan uumuu fi akka nama waa'ee barnootaa keessattuu gama teekinooloojii wal qabatu barate tokkotti utuu sirni barreeffamaa eegamee jedha galatooma. Tole keessummoota koo guddiseen isin galateeffadha. Egaan dhaggeeffattoota keenya hanqina yerootiif jecha gaaffiilee dhimma dogoggora barreeffamaaf qabnu keessummoota koo waliin taasisaa ture har'aa fi asuma irratti xumura. Qophicha qopheessuu fi isin keessummeessuudhaan isin faana kanan ture ani Guutaa Dirbabaati. Torban immoo keessummoota koo ammas qabiyyee biroo irratti qabadheen isiniif dhiyaadha. Amma torbanitti nagaan nu tura. Toraa bulaa deebana. Sena ko tu jalate akuma apota ko simna nambaresa ya basiso tako halana basisa
Lala magkare Boka fi bifa isani Akka foe Ube hikshipa fi ube guda Ube da chajuten basa ada Chechastan ichara Ube tatarese Utu hindo vokorin hala sisirese Kabale hirise Hikaisa hinjijiru Ube apotako Hakake hindichiru Chechastan ichara Ube tatarese Utu hindo vokorin hala sisirese Kabale hirise Hikaisa hinjijiru Ube apotako Hakake hindichiru Sagalenteranan Tupa chiftum lama Yoga babaten mo Tupa chiftum tokuma Sagale jabati Tupi famala mambaresa Kan la fati mo Toko kofan kupesa Tupi famaga sa adalama Sagale irra buda kataban Tupa chifturin mo Sagale hudani kaban Sirna tukale sege Chechota fihi mambaresa Se suga ficha suga pare Afan kuna kutisa Dabu Sore garba dalutati Yo jalli se dabar se la fengo totane gafati Anistangi hayota ko Hinga di suirambu a Kayo fimul atisani Daranching se galmanga ha Kope kubako Aking tu abenya ko Afan naftate Natihinta wae ko Oh, oh Sena ko dape darba Uktu ating jirre Kota dalpanis kalata Warra karan of chire Kope ko hirana Kubako tu chite Kope ko datapnan Sena ko tu jalate Akuma apota ko Sirna ng baresa Ya barsiso tako Hala na barsisa Iluu abbaa booraa oksijiinii teenyaa tan addunyaaf sooraa giddugala irraa fagaattee jiraattus fageenya gaarummaa tola kee gurraan ni dhageenya albunni keessa keetii akka biyyaaf oolu gaarummaa nama kee akka namaaf tolu mi'aa qilleensa kee akka nadhii dammaa yaada miireffachaa homa gurraa qabna waa xiqqoo dubbadheen oolmaa kan kee kaasa nutuu sin faarsine ajoomni kee mirree faaruun tee muraasa ani immoo si faarsa sagalee kee ol kaasee ormaafuu sirbinaa waadanuu irbinaa maal yoon si faarsa dachee magariituu iluu abbaa booraa oksijiinii teenya tan addunyaaf sooraa kibba lixa biyyaarraa hangaatee mul'atti faranjiin fagootuu galmee yuuniskoorraa waa'ee kee dubbatti iluun kan isheen jiraattu firaaf orman jettu maraa hammataati dhugaa yoo dubbanne iluun aragalfii lafaa cittuu jannataati eeyyen bosona addunyaa yaayyoo badhaafamtee qabeenyaan badhaatuu hin beektu caalamtee miidhagina uumaa hin dhumtu ilaalamtee shokokiin hin jiru nagaan kudhaamamte eeyyen jamaa qilleensa mijataa hundaaf laatu nagaa jaalalaafis taanaan ilmaan ishee ragaa jaalala barbaannan foolii isaa araannan kottaa iluu dhaqa qe'ee nagaaf tasgabbii qe'ee sagalan iluu gaarummaa isaaniif dorgomaan hin jiru miidhagina isheen toltee teessuma mijuuna dhiidammaan simatti keessummaa jechoota koo kanaan an ibsuu hin danda'u dorgomaan martinuu iluu koonaan ga'u ibsuuf humna dhabee jecha tarree galchee jaannata addunyaa magariituu dachee kan ani dubbadhu yaada koonaan ga'u
jechoonni gaggaariin si ibsuuf naan ta'u dachee faara toleetti sa'aa namni ishee nagaa boonsituu fira ofii hammattu alagaa. Sooree soora nagaa magariituu lafaa yaadannoota kuusuu qilleensi ganamaa caamni aduu saafaa ilmaan gadaamessi ishee baatee nu'iif laate egeree biyyaatiif ilmaan wabii taate ogbarruu kaleessaaf ilmaan baasan beenyaa ba'aaluu girmaafaa yaadachuu dandeenya. Qubeessaa cobsuun nuuf ta'an fakkeenya. Ilmaan abbaa gammachiis hortee abbaa caalii gola seenaa kalee ol deebi'ii ilaali. Eeyyeen galmee gola seenaa seennee yoo ilaalle iluun golli goototaa takka diinii dhufee lolee isaan hin caalle. Gaafa xaaliyaaniin dhufee biyyaaf tahee yaaddoo iluu keessa dhokatee rasta sammaanaadoo. Barreessaa fi walaleessan Abdulqaadir Nagaash. Deebineetii jirra gaa dhaggeeffattoota keenya egaa qophii keenya har'aarra waan hedduu barataniitu jennee abdanna irra deebi'uun qophii itti yaadni har'aaf baalcha kan taasise Qananii Abbaa Carraa guddisne galateeffanna. Qophii keenya irratti yaadaa fi gaaffii qeeqa yoo qabaattan nuuf bilbila karaa ergaa gabaabaa nuuf barreessaa akkasumas tajaajilaa fi oomisha keessan beeksifachuu yoo barbaadan karaa toora bilbilaa istuudiyoo keenya irratti nuuf bilbiluu dandeessu. Walumaa galatti qophiin keenya har'aa kana fakkaata ture hanga yoonaatti isin keessummeessuun kan isin faana kanan ture ani Bukaarii Zaakirii torban hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana. Baalchaan keenya yookiin ispoonsarri qophii itti yaadne har'aa Qananii Abbaa Carraati.